amma jiru godaannummaa jiru baqattummaa tanatti waggaa meeqaan ture biyya ollaa Jibuutii Oromiyaa tana keessatti. Maamma Sheekaa kanaan hangafi. Maamma Shu'eebii jechaadha. Dhugaan dubbadha gaa haqa namaa dhoysuun Rabbiillee naman dhiisu beekan. Isaanillee hangafi bakka tanatti arra hiriyeetan argadde. Anuma kaleessa guyyaa kaleetiin jennu arra maal? Guyyaa karraa seente. Guyyaa karraatiin seene. Guyyaa akka kalee immoo ali addeedhaan jire kana diidee meeshanii kazeeta kana garte. Kana bishaan hogganama ganama fuudhee takka qoraan dhaqee as deebi'ee waa bilcheeffadhee boruun baabeeta hanga makiinaan ayoo miidhuftu waa ofirraa mimmiidhuu ture jechuun isin jedhe. Yaadannoodha jeeta boodaati. Ammoo seenaa baqattummaa tiyyaa tana keessatti galata Oromoodhaaf galchee fixuu hin danda'u. Galata Oromoo galchee fixuu hin danda'u.